Atiin galle ergasanii. Ana magaluma jira gamma biyyan keenya. Dhiisi ijoolleen sirraa kennitu hin jirti gurra qabnee harkaa fuuna warra asitti kisaaree jira miti ijoolleen boleewwan kee warri akka kunoo tokkichoo faanti maddaa faanti jamuun faanti haftaamiin Tokkichoon hin jira koo tokkichoo soqee dhabee yoo bilbila isaallee antee xiqqoo yeranaa bilbila jedha yoo itti bilbile. kunoo kasi bira taa'aa jiru kun isaa dubbisi maqaa jijjiirate. Obboleessa homaa bilbila hin qabne. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salaam. دكتور كم؟ Ayyaa. بس ولا عرفات منقستي؟ Deeggarsa inni irraa barbaadettee irraa kaasuu didde abboo rabbii jedhe annagama si gaafachuu si dawwale asli kun argi itti dawwalee irraa kaasuu didde. تليفوني سنين دلقو تليفون رونجي كنا تليفونك يا سيكا تبع ما فالو سودة جرا. Abboon hadiisi walla anaayyuu ganama galgala Ameerikaa si geessa jedhee nama shangurmeessee si farramuu malee jedhee ani gizeen bilbiluu hunda irra faa kun akkasitti Ameerikaan na jala tara. هاي دكتور. السلام عليكم ورحمة الله Kichoon وبركاته. nama gaarii walla gara laafaa nama. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. عرفات ما جرت عرب ما جدي. Giifti akkamati malee sadaynettee tigana ijoollee waa dulloomne duuna yoo ajaluma taate malee. أنت؟ Jamiila. أه Aboo irri naqamuuni deemaaluma kiyyata. مالي. Kunoo laayikiin dursaa jira birrii miliyoona sadiisa yoo mo'adhe eenyuma amanee bira أنا kaadhaa. بلا كايتا بقى ركون إنجيل. Jamiila kenna du'anii mallatteessaa wabiin ta'an asli. Yoo na yaadde hoo. Ana kafalaa rakkoon qabu itti kennadhu. دكتور كندا جرتي؟ يو كندا جرات تيجت. Laa biyya jirti biyya bar dorgomee وما amma ركون كابو يو بيجي dursaa جرات jira akka ركون كابو. qananiisa itti dura fiigaa jira dorgomii miliyoona sadii amma bakka kaayedhu dhabee rakkata. Akka warra biyyaa sanitti algaa jalaan lafa qoteetiniin kaayedha jira yoo isin qote jalaan mana namaatu jira rakkataan. ركون إنجيل بقى سيكنا. تما جت سان سيبي تبقى وان ما برا أنا ركون ما إنجيل. تقدر تدرسي. Asli Hambaan kiyyuu amanaan jiru namaa miti bara akkatti qabee rafuu ta'aara. doktor ati maal gootaa warra tokkichoo fa'aan viizaa Ameerikaa gaafattaati viizaa bishooftuu yoo Jamiilaa gaafatteerra wayyaa bar. Maal waa bushooftu rabbi jedhi biyyi baddee kunoo kararraa qabanii 300 miliyoona nama gaafataa jira. Ati maal gootaree VIP dha haala siyaa mijeessitu akkuma warra VIP itti sochootee galtaa kunoo Jamiilaan faatu nagaumaan baatee galte. Namni qabana jira barnootuu deemaatuma baanee. Tokkichoo kiyya rabbiin duniyaadhuma qabnu sitti haa kennu abba. Rabbi mataa diyaasbooraa آمين 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 آمين. ajaja diyaasbooraa walii galaa ta'e abbootii si harka kee eeggatoora jala teessee giifti kennuu dandeenye. آمين التيم أبو ورارك قدوة كنا مرة التيم. Qararri kiyya gara ta'u ulfaadhu. Naadiyaa kiyya gara ta'u. Jamiilaan maal haasofsiisaa? Maal godhataa jirti amma? وما قد أنجر أنا برامتي. Eenyu bira haasa'a maariif? Beekwan Arafat way hawwees inni banata laata. Arafat bannaatu gwaddanyaan keellee haddaas jira bar. Itti namaan baasin Thank you so much. eessa jira? Koofiyyaa tana guutame. Harri wakiin deedha miti maaluma ta'e diyaasbooraan hin kassare yaaman. As jiran du'aayi na. Deedha miti koofiyyaa. نادي ديكو دكتور دكتور. مدام بوتة نادي ديكو أتيجي بودام بوتة سي أما نادي ديكو يدوم دينا. Namni biraallee salaama siin jedhaa jira. ميرا كيسة Maali إبسا. biyya faranjiiti tokko caqabna guutu warri kun wal maal diyaasboora miti. Guutaa wal gargaara koofiyyaa. Warri Mire- natti asli warra na gara kiyya waa darbitan kun bannaati asli darbaan akka baafatanillee hin beeku maal godhe. Wallaahi. Asli kenna warri naa kennitan kun karaa asli achi qaba. Eessa jirtaati? Ani amma Ameerikaa jiran fakkaate wallahi. Ay Ameerikaa jiraannan dhiiraa kun diyaasboora mataan isaatu azarbaa gara miskiina biyya bakkaa jiru. Karaa asli darbaa Isinii yeroo banaanii. boru birri miliyoona sadii yoo moo'anne galata keessanii wajji dursaa jirra darbaa agasii baruu mala. Aboo magaalaa irraa guute wallaahi. Galina maatii Itoophiyaa sanitti. Maal jetta Arafat?
nuree mee nutti agarsiisi hizbii. والله حزبي هاتي بركة الله السلام عليكم سنجدا جرتي Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa Waalaikum salam kubra. قمان فات اللي قرس جرتي Nu اتسيفدو jabeessa. اتسيفدو Ittil booya keessaan bilbilaa fi du'aayii godha mee ijoollee san hundumaafuu walitti qabaate. Yoo du'aayii irra jiraattan. لك بري جرابر انا ما دمك سمار اصلي اركنار السين مدو Edaa Online gootanii kan dhabamtu bar goobadiidha. أه؟ Goobadiidha online irraan dhabamtu ati. Wallahi. كنت عرفت والله لبسي فيديو بني Kasi kuno ka video keessa. اصلي ده Kaarrichi lulaala kaarrichi kadharaati. Isin argaa jiru lakki viidiyoon cufaa jira haasaya. الفيديو Kamaraatu. Oh yaanchi zigna. Arafat salam alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Anti rabbi jedhi afuura dhufattee bakka jirtullee osoo namatti namni bakka geettillee waan takka ima biyya baata. Doktor Asliifaan nu dhoogee bara akka icciitiin himne. Allahu akbar. Inni maal icciitii namaa dhorgaa yoo namayyuu argitana na fuudha tana akkasii jedha silaa. Ati fuudha waliin jirtuure isin maddiimee siif jamiilaa waliin ilaalle. Arafat sitti madhu. Aslii sitti madhu. Akkana jedhan Aslii. Gaafa Kaahimatan mooree hin bulfanne. mana Arafat seenne. Firoomsa mangistii tankisoma chaayee. Mana barakaa keessan mana nyaata aadaa barakaa haati faaxee anaa wal barsiifte. Osoo manuma kiyyallee naan beeksisin jaalalli qabe gurbaa. Laa ilaaha illallah Muhammad نقاب ما كيسان سيرجع Ni qaama keessaa wallee harka dhaarge. Firoomsa kee rabbi mataa kee olaa qabu ulfaadhu duniyaan ta'e olaa manni kee hagammatu firoomsa. Hayyee rabbu manna salphise. Ilaa illallah. Firoomsa gargaaraa uummata. Abbaa mucaana jala ajjeesan. Eefi gagaafa mana barnaa Arafat. Waa itti isin himna Aslii. Gaafa mana deebitanii seentanii achirraa isin haa beeksisu. Oduu yoo nama qabu kun haadha tiyyaa jala yaati akka wannaa jabbilee roocaa jala yaati. Du'aa himateessan ta'uun ooltu. دعائي قدني في نفك كاتبكمانو Birri shanii poostaa biraa bitadhee bar du'aayii shamarranii qalbii gootanii. Adaamaa كيسة Wallah birri shaniin bitee bar. waggaa meeqa erga bitte? I think waggaa 20 hin ga'am. Irruma dulloomtan jechuudha. Achuma cara qamarra nu hambise. Adaamaa akka biyyaa bayan qansiraa dalagaara. Aboo manni giiftii kennaa raayee sanaa ta'udha. Rabbi sinaa kabaju ulfaadha galatoma. Adaamaa qansiraa dalagaa jirra jedhe Arafaat. Boqonnaa kun sanbattaan lamaan iraftiidha miti. Mucayyoo wayita barumsa xumurtee qabxiin dhufuu fi didee qansiraa dalagu jira. Ayyee. Bakka isiin haga barumsa kutaa tokko 12 xumurtu kana dhidhiqachuu dibachuu minaamini kana baratte beeki. Abbaadiyyaarraa hoolota jalaa dhufe. Kazaan isiin qaansira mabirrii 5 dalaynuun kana naarkaa nyaatuu fi akkana mana jaaladhu amma taasifti. Ayyee. Na waliin barumsa xumuran immootu kabiraa qabdi jaalallee ganda 11 galan nu 09 gala. Kazaan amma asumaan yeroo isa ilaala argitu ilma abbeeraa kiyyaatii jettee inni nadheessa. Damiina mangistii jirta. Isalleen immootu obboleessa kiyya siinqii biyya ranaa fide jettee inni nadheessa. Shufti si galee ani baadiyyaadha miree gaxareedha nyaata biyyarraa fideef. Anaan immoo ilma abbeeraa kiyyaatii wal ollaa gallanaan jetteetiniin wal dheessin anaaf gurbaan. Ayyee. Amma osoma akkatti lafaan namartu uudirraa waan an qansiraa dalagee kun 15 namaa kennanii fide kana guyyaa sanbattanii kana shaayii miriindaan harka dhuyidiin taloo.
مسكين والله. Kazan guyya wayi galma abba gada biratti istaayilii yoo amma baden beeku baratan qabsiraa kana baattee baarellaa kana baattee birrii shaniin galma abbaa gadaa kana biratti yoo suuraa daraartuu dulluu tokko fa'aa jira suuraa kaata achitti beeyta achitti waliin beellamannee dhidhiqadhee mataa kana firiizii maal jedhaniin baaziliinii ufitti dhaqee saamunaan dhiqadhee akka firiizii ta'uu uffata illee hin qabu tama qabu miccadhee suuraa ka'uu beellamannee dhufe. Gaaddisa galma abbaa gadaa kana jara taa'amee haa dhuftu akka ganama sa'aa lamatti mee rabbiin na tuqee waan ganamaan na baasira taa'a zufriin ga'e dhabe barbaade ozooree gazooree aga asra andii kana gaddeeme karama karra ol deema gaddeeme dhabe miilli narraa yaa'e achumaan toora gara asriin kalaa'u ga'ee kana aduun cah jette beeyta wannoo wayii taa'ee fuqraa wayii dibbee kana dhaya beeyta warra Sheek Huseenii galuma warra deemu warra Sheek Huseenii galuma warra deemu Hotu bayin doktora tawfiitti fun bineena ta'e dorgomaa jiru asirra kaatinaal tush yaasboora kabajaan qabne argitanii anchi wuchaa kanaa daawwa jiraatte waan jaanatti tosee gurra qabee gatti darbaan kaazaan jechuun dibbee dhayaa jira beektaa bakka addabaabaayii kanatti galma abbaa gadaa cinaa poosabeetii bira addabaabaayii hin jiru. Achi dhayaa beektaa namni kun hirii sallafee laala itti marsee laala waa jedhedhaa bakka baaroo kana jedhedhaa osomaa dhayu jidduun dibbee addaan kutee maa jedheeta mee namni haajanti yaa baatu jettu birrii takka asirra kaa'e jedhee afaa afatee dibbee rukkutaa jira inni. Dibbeen tun tasanuu talakkuu fa'aa qabdu kana beektaa dibbee lakkuu guddoo fi xiqqoo minaaminii qabdu kana. Amma namichi mirqaanetumaan mee namni haajanti yaa baatu jettu birrii takka achirra kaa'e jedhee afaa afatee qabdu. Asumaan aniin kee ka erga ganamaatti jaalalleeti jedhamee miti birrii shan kaa'e. Miira keessa galee. Birrii shan guddaa bara. Birrii shan eega waan guyyaa guutuu baarellaa baadhu kaa'e ganamarraa Ulfaa qursii irbaata nyaata. Gizee ani kaa'e maal barbaadan an jedhe jaalalleetii jedhamee jedhe. Aboo akka saree gaanaa sifaan hayaatu isii miti. Shamarri guutuun akka saree gaanaa sifaan hayaatu deemin argitan yoo asiin achi garagalee karaa qaxxaamuree poostaa duubara nannamu. Haaya asliyyee akkam jetteetuma fiidee natti barattee tala. Achi amma akkuma waan birrii shanii ani mootu akka siyaasa akka du'aayin naatota akka eega turree su'uudii deeme arge beektaa su'uudii deeme su'uudii jana jira beektaa birrii 47 jana janta. Dhalaa tana gizee aan heloo jedhuun akkuma nama waggaa 100 beekuun natti haasofti gaafas gaafa ijoolletti jana lakkoofsa kana walii hirtee wannoo jetta gaafa dura akkamitti su'uudii gizeen dura dhaqe miilan deemee gaafa hajjinna umraatan lakkoofsa dubartii Oromoo tana namaa kennuuf taman beeyne tana namaa kennuuf riyaala 400 beeyta baadiyyaa jirra an xiqqaa isaati tilmaaman itti nayxee Bangaal irratti bu'ee Araba irratti bu'ee Oromoo irratti bu'ee tilmaaman hin jiru namni waliin beeku wannoo tokko jira mobaayilii maqaan isii maal na jalaa badee xiqqoo wayitu jira beektaa ta kaameraa qabdu ta miimoorii nyaanne takka jira su'uudii kana. Nookiyaa miti maqaa wayitu jira su'uudii kanatti ijoolleen su'uudiin beekani warri duraan ture nookiyaa miti. Feeysaliyyaa jedhanii feeysaliyyaa warra duraan su'uudii waggaa atiin beektaa arfaat waggaa kudha wayitu warra ture. Bar safarooyitii miiree bar maqama safaraa itti baasitti kama. Innaa akka kun Qur'aan akka jiru tokko faan beektu Abu Zilzaal faaduu Abu Shayxaan faaduu wannoo jiru baay'ee jiru takka. Warra waggaa 15 dura achi jiru beeka. Kazaan isiin tilmaamtee anama gizee tilmaaman habbaa 67 yoo ta'e alaaxul warra jinnaa umra dhiirarraa kafaleetiin dhaqe kanatti naa bu'aa beektaa. Irra hedduu beera Amaara Jiddaa kanatti naa bu'aa abbo. Tilmaaman itti dhaban mobaayilii kana. Dhibba fudhee kennaaf an xiqqaadha.
achumaan gaafa kaanii osuma deddeemu osuma dhiyoo kana dhiyoo makana gizee amma xalabaan namni dhaquu eegale kana riyaadiin gale. Riyaadiin gale ijoolleen mana madaamdeessu sun kanarra dhalaa xalaba haaraa dhufte lakkoofsa isii fidi jedhaan beektaa gizee isiin ziyaaraa madaamii wajjin deemtu madaamii biraa bira. Gizee itti dawwala akkuma nama waggaa dheeraa namni kanatti haasofti. Namni kun anumatti haasofti dubartiin sun anumatti haasofti gizee itti dawwala eessaa dhufte eenyu jedhu maal barbaadan jettu tafeetutti dawwala. Bakka birrii shanii santu dalage jedheetuma dhiise. Amma kanaaf akkasiin hawaatuma dhufuun hawaatuma namni dabaratu nama ta'an hin beeknellee yoo ani loleenillee ima kolfite. Yoo ani itti haasa'ellee ima kolfite. Yoo jaarsa qabaatellee ima dubbatti. Amma asirraa guddaan fedha osoo ima kolfaa bara yoo waan fedha jedhe beekte. Birrii shanii namichi sanii guyyaa san kenne guyyaa tokko dhiyoo kana waggaa gaafa akira kana su'uudii qabamu. Maal jedhe beekta osoo gaafa sanaga waa'ee namitti sanii du'aa goosifadhe waan guddaa kadhe silaa yoon akka ta'e miti jedhe waan namicha sana irraa fuudhanii adeemu beeku. Yaa Akkasitti maqbuul taate malee bilginnaa biraa qabaadhee miti jechuun fi haadha hoteelatiin du'aayii gaafa jaalalaan rakkanne birri shan kafalle rabbiin awwaate natti fakkaate maqbuul taate malee bilginnaa akkasii san qabaannee miti dooktoraa itti mijamiyyaati hin beeyta waa hunda. Abshir itti siima. Doktor Asli du'aayin akkuma waayilasiitti daftee qabatte akka waayifaa. Taisaa kun bara akkuma inni karaa achi tarkaanfatutti deebiin argamte. Innaa mucaan tokko gizee maqaan isaa Lammii waliin baranne goddanyaa maleedha. Waggaa dheeraa maqaa isaa kana akkuma noormaalii ebel waliin jedhan kana malee maqaan isaa Lammiidha. Turee 2009 gizee uummanni daangaa Sumaalee irraa fi karaa Oromiyaa irraa buqqa'ee gumaacha lammii jedhanii guuran san. Gargaarsa waliin deemne beektan. Mucaan yoo xiqqaate naannoo nama umrii waggaa 27-8 ta'a. Maqaa kana waggaa 27 baadhee deemaa ture hiikaan isaa anaa gadhaan naan galle ture baranuma hiikaan isaatu naa galee. Atillee akkuma turte du'aayin birrii shanii sun sii galte fakkaatti. Hundattuu haadha barakaatiin wal barsiisi Jamiila akka miree bushooftuu kana waattin soitu Aslii lafa illee osoo taate. Lafa inni deema bar qabeenya waliin godhataa irraa naaf inni hin dhageenye. Duraan natti boonaa turte ante irraa dorgommiin miliyoona 3 tokko dorgomee gizee allaa kiru ijoollee dursuu argite achumaan gasira dhuftee abshir bakka walitti dabalannaa naa jette. Maal gooti maa miliyoona 3 bar namatti Nikaa hin gaajette. Nikaa asiin waa kennitu maal birrii guddaa qabdi namannu harkaa ukkaamsaa sodaanni malee ilaasii himna. Hin ta'u. Dhiisi.